Niteerootti moo ni urgoofti? Shakkii malee fuunfadheen beeku ni urgoofti. Shakkii malee fuunfadheen beeku ni urgoofti. Ni urgoofti. Okay. Suunfattee suuftee garuu tiraay godhee malee garuu irra hin geenye ittiin dhiyaan. Akkam maal godhe? Fuunfanne jechuu barbaadeeti. Fuunfanne maal goote ree? Jechuun akkanumatti ni urgooyti jettee jala sarartee sababni hoo akkamitti? Sababni gaa jechuun dubartiin faaya yaani waa'ee faayaa nuti hin taane ati urgeeffatte yookaan suunfatte ni urgooyti wani ajoite ni urgooyti argitee jirtaadha gaaffii. Argee jiree. Tole argitee jirta. Gara haraamitiin agarte moo gara halaalitiin agarte? Billaa leeka karaa halaaliin. Hin agarre kara haraami kara halaali maali walitti laayite bakka tan adda baasuun dandeenye sila ta'eef ati keewwaticha cabsitee jirta waan ta'eef egaa murtoon yookaan sila qaaman argamte sirratti muramu guyyaa sadi hirriiba malee akkanatti laa akkanatti filittis godhanii seedhanii si bulchan ture sila galatoome gara asirratti hirmaannaa kan keessee fi lafa jirtuutti nagaa ta'e. Baay'ee ulfaadhuun sin jaanilleen. Shamara. Harka daasi mada. Firdaus. Yes. Okay, baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdi. Marii hawaasaa irratti egaa mata dureen keewwata 82 fuula 10 marii hawaasaa jaa egaa waan mari'annu jira. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdi. Tole gizee gaaffii gaafatamte ariifataa deebis akka ammaan tana kanatti akkana suutan hin deebisin. Tole haati mana oromtichaa eenyu maqaan ishee? Ana TikTok ni irratti guggubate uummanni ofi funa guggubeeti immoo nagashuu jiddaa marraamee kana jala taa'e wallahi haram aleek. Bu'aa jirtaariam? Naarite sareesin jedhee jiru booddee. Maalish. TikTokin gubachuun haati komachuu wanni TikTokin gubachuun haadidha. Wanni kana yeroo baay'ee ijoollee sabaan Oromoo ta'an irratti gaggeeffamaa jira waan ta'eef egaa kara kanaan hundumti keessanuu intala tana fooloo akka gootanii fi isinillee gaafa isin jalaa gubateef garan dhuftanii akka fooloo isinii goonuu kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa ulfaadhaa guddaa galatoomaadha. Ganni aarsiidhaa nama dandeetti addaa qabuu fi nama saba isaa ufii ol jaalatu waan ta'eef egaa intalti tun fooloo qofti itti xiqqaatan isin jaa fooloo godhaa ulfaadhaa guddaa galatoomaadha. Ganni baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdu ndamuddiko. Nagaa jirtu Oromoo kondi keessanuu baga jiraattan. Hundi isaanii egaa uma jirra akka itti jiraatan jirudha waan ta'eef egaa lafee kalloo rifeensa hin qabne lafee foon hin qabne fi foon lafee hin qabne waan namarraan deemne haga sun nurra jiru egaa hawaasa wajjin egaa isaan dhiifnu akka itti jiraannu hin dhiifnu. Tole. Maal goona? Ganni. Oko.
Waa'ee Oromootitti gaafadha egaa jaalattu Oromoo waan taateef. Na gaafadhu. Tole. Maalin gaafadha dhiiroo? Gaafii jabduun ulfaattu siitin gaafadha. Gaafuma salphaa na gaafadhu mudaamuddii ko sammuun ko sirrii miti. Tole hayyee baay'ee gaariidha. Keessi ko sirrii miti waanuma salphaa na gaafadhu. Tole. Akaakayyuun Oromoo eenyudha? Akaakayyuun Oromoo wallahi harka akaakayyuu. Dagadheera. Tole baay'ee gaariidha. Akka Oromoo jaalattuun ni beekta jee waan ani tamanuufan si gaafadhe egaa kasan hin beekne. Tole baay'ee gaariidha. Abbaan Oromoo eenyu? Abbaa Gadaa. Gaafii gaafatamte lama dhabde. Tole egaa waa'ee Oromoodhaan beekne egaa waa'ee mudhii gadii beekuun ooltu jeetii yaada waan ta'eef egaa achittiin si jijjiira gabaabdumatti. Oromoo kun loffachaa binze eekkee na gaafadhu an. Ganni guyyaan ati yeroo jalqabaatiif dhiira qammastu maaltu sitti dhaga'ame? Way yaa Rabbi. Okay. Guyyaan jammara. Ta'i fiigi si godhee moo? Guyyaan san. Lachiisee moo maan qaxqaxaa isa jaansa atatatata si godhee moo si oowwisee waay si godhee moo maaltu ture guyyaa san? Guyyaa san ka akkamsi fakkaate mudaamuddii ko garuu dirqama seenaan jettee irtaa kaaxinnumaan irraa si dubbadha malee baay'ee dubbachuun baay'ee ulfaata. Uummanni kun na waraabaadha. Waan sitti dhagahame qofa malee akkanas adda babaasee hin jenne. Waan sitti dhagahame qofa. Gammachuu. Gammachuu sitti dhagahame? Waaw. Karaa haraami immoo karaa halaali. Karaa seera ittiin bulmaata shari'aa keessaniitiin immoo karaa seera shari'aa ittiin bulmaata keessaniitiin ala. Ala mudaamuddii. Ala karaa shari'aatiin ala. Karaa amantiitiin ala jechaadha. Akkamitti sitti natti gammada natti tole natti mi'aaye akkamitti jennaree afaan guuttannee gan. Jaalala waanuma ta'eef malee silaakaa akka keenyaatti akka amantaa keenyatti namni tokko odoo waliif fuudhin manaa tokkotti odoo hin galinii waliin waan nasan raawwachuun haraamidha. Oggadha sisi galee garuu immoo jaalalli tuni dargaggummaan tunis bakka saniin nama hin geessuuf cabsine malee oggadha dhugaa dubbachuuf. Ree har'aan tana ree ittiin gabba jechuu qabda malee ittiin gammada akkamitti jenna ree xiqqisho ulfaatu. Guyyaa sanii ittiin gammade namaan jaaladhu waan ta'eef ittiin gammade amma garuu ittiin gabba ka waan fiixaan baaneefis cabukuutiif illee ittiin gadda baay'ee nama gaddisiisa waan ta'eef ittiin gadda yeroo sanitti dammu gammachuudha immoo sanitti jaalala waan ta'eef gammachuudha innis gammachuudha yeroo san gammadeera waan hin sobne waan ta'eef. Tole baay'ee gaariidha. Egaa erga waan akkasitti raawwate ta'e shurufkaan dhiiraa ni ajaayaa ni xiraayaa ni urgaayaa. Fakkan sadeen kana keessa akkamitti ilaaltaati? Shururkaa jechuun maal jechuudha? Mudinaaf hin galyaanne. Fooliin dhiiraa ni ajaa, ni urgaa, ni xiraa. Sadeen kana keessa akkam? Lakki boy na jaa'u basmaa wal na jaa'u ni urgaa. Tole baay'ee gaariidha. Asirratti gaafii dabalataaf si dabala. Ganni haaduu yookaan shiggiree yookaan isa afaan Amaaraatiin milaaci jaan ati wal agartee ni jirta? Ganneen maayikii cufattee jirti. Milaaci afaan Amaaraatiin milaaci jaaniini afaan Oromootiin shiggiree haaduu jaanii. Ati kun waan kana wajjin wal agartee jirta? Murattee fufatti. Isa sana. Eeyyan. Fakkeenya firee wanti kun nama ho'isaa, nama qabbaneessaa, nama ari'aa, nama teechisaa, nama albaasa wanta jedhamu wayitu jira. Waa'ee kanarratti kamti wannaan ati qabdu kam? Ay, lakki anumayyuu nagarree
Waggaa torbatan kittaalame ani gaafa kittaalamus nan beeka asirratti hin beeka. Waggaa torbatan kittaalame. Obboleessa kiyya wajjin gaaf tokko kittaalamne obboleessa kiyya irratti dhalate wajjin. Kittaa namicha sanitti gammachuu qabda moo gadda? Gaddaan qaba dhugaa. Ta'uun qabu ture gaddaan qaba. Rakkoo sirra ga'ee jechaadha addatti. Rakkoon ka ammaaf narra hin geenye fuulduraaf hin beeku malee ammaaf narra hin geenye garuu odoo godhamu baate das nama ja'a. Tole akka seera mana murtii daalachaa keewwataa 82 fuula 10 waan kanatti gadduu kan kee mirga jiraachuu dhabuu kan kee seeraa sarbanii jira waan ta'eef egaa nutulleen nutti dhagamee jira. Gadda nutti dhagame immoo manzaraa firaa lafa keenya qalama lafa keenya harka marannee ibsanneerra. Asirratti hirmaannaa kan keeti guddaa galatoon. Ayyee mudaa muddii kiyya galatoomeetillee Oromooti yaa warri jala jirtan tokkummaa rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu saba koo tokkummaa waa xinnoo tanumaan sinin jechuu barbaada. Tokkummaan waan hundaa yeroo ammaa kana yeroo amantaanis siyaasa addaatiinis gargar baanu miti tokkummaan nu barbaachisa. Oromoo kiyya rabbiin tokkummaa nu agarsiisu. Bilisummaan siniif haa hunda keessaniifu rabbiin saba keenyaaf nageenya nu haa buusu. Harmeetu Oromiyaa nageenya buusuufiin sininjaa galatoomeetillee waan kanaaf firtiif. Xinnoo mudiin kiyya sirrii miti galatooma hundi keessanii Oromoo tokkummaan waan hunda tokkummaa saba Keessi kiyya nagaan qabu jetteef ammoo rabbi keessi haa wal'aan hundumti keenya keessi keenya nagaan qabu waan ta'eef ulfaadhu guddaa galatoomii lafa jirtuutti nagaa ta'e kan. Haya habibi galatoomna dhabu. Du'aa hin dandagatina. Okay. Asin dagan rabbi si amil keesu bobbaa gala kan kee. Iddoo jirtu hundatti nageenya rabbi si biraa jiraatu ulfaadhu guddaa galatoome. Tole. Maqaa abbaa duulaa jedhamu kana abbaa guulaatti osoo jijjiirtu hedduu gaarii. Egaati waan waraanni tokko qabatee diina irraa ofirraa ittinis waan hin beekne fi maqaan abbaa duulaa gara abbaa guulaa gaafa jijjiiramu. Abbaa guulaa jechuun abbaa harkisaa jechaadha. Wanni ati harkiftu tun baasaa ta'uu, haadasaa ta'uu, funyosaa ta'uu waa'ee harkifta. Abbaa guulaa jechuun harkisa. Guula jechuun harkisa. Waan kana harkisaa ta'e hin jira. Hojii ta'eeti jechaadha. Gaafa hojiin amma itti jirtu kuni guula jedhama. Fakkeenyaaf. Qacaramtee nama jala hojjechuu haa ta'u, konkolaachiftee maallaqa argatte haa ta'u, wama hundaafu guula jedhama. Maaliif jennaan galii jiraatu harkisaa jirta waan ta'eef. Saniifuu abba guula jaamuu qabdaa abbaa duulaa jechuurraa yaada jiru si dhiyeessa akka mana murtiitti. Mudaa muddee amna wanti hin deebisee dhageessiftamni. Sirrii miti. Maal jette? Gaachana ofirraa dhoksuu gaachana bakka immoo boolla qotattee baqachuunis seera waraanaa keessatti ni jira bar yookaan hin baqattaa. Baqachuun seera ittisaa keessa hin jiru. Ofirraa ittiftuun namni dhuunfaa tokko amma fakkeenyaaf boskii dhiitichoof itteessa dhaabire fakkeenyaaf sadii kana keessa namni dhuunfaa tokko harka miila yookaan ammoo darbannaadhaan ittisa. Namni wanti kun dhuunfaa bakka bu'a. Garuu abbaa guulaa abbaa waraanaa keessatti ammallee ibsa gaariin ibsine waan ta'eef maqichinaan akka mana murtiitti si kan sigita. Fakkeenyaaf. Hayyee. Fudhadhee gaaffii biratti naaf itti tokko jira. Jibbansaa miti. Maqaa bareedaadha. Abbaa guulaa jechuun harkisa jechaadha. Harkifni kun galii ittiin jiraatu hojjettee argatuun guula jedhama. Saniifuu abbaa hojii jechumaan gargaarummaan qabu. Saniifuu asumatti sirraa xumuraa haala jireenya hawaasummaa keessatti wantoota namni itti xiyyaafatan yookaan ammoo madda dhala namaa taate duraa gaditti si dabra. Abba duula. Dhagaan jiru. Dhiirri tokko dhagna qabachuu dhabuu isaa maaliin isa miidha yookaan maal isa fayyada? Yoo dhiise yookaan yoo dhagna qabate. Egaa ani muslima dhiirri tokko akka amantaa kiyyaatti dhagna qabachuun dirqama. Sanarraa immoo akka saayinsiitti immoo baakteeriyaa waan adda addaa irraatis dhiirri dhagna qabannee fi kan qabate wal caalaa jedhanii yaasa'u akka saayinsawaattis.
qulqullina fi jennee fudhanna gara saayinsiitii gara amantaa musliimaatti dhufnee amantaa musliimaatti dirqama dhiirri kamillee gaa danna qabachuuni kanaaf egaa musliimatti namni hin qabanne jireenya kitaabicha ta'e ajaja waan ta'eef. Tole baay'ee gaariidha. Walumaa galatti jaalalli si qabee si boochisee yookaan si kolfisiisee beekaa gaafii jedhudha xumura irratti. Jaalalli naqabee beekaa imimaan buusellee boonye garuu gaa ani hin bo'u nama bo'u caalaa immoo nama miidhameedha nama gubateedha keessisaa jechuudha. Keessi kan kee si gubate waa'ee jaalala irratti akkasii? Maal badee jennaan haddii san geesse jaala fakkeenyaaf dhiirti hin boochu eeyyan waa'ee jaalala irratti dhiirti tokko cinceffattee kulkulfattee aaddii asirratti mee ati maaltu si mudatee jennaan keessatti kulkulfatte? Wallahi nama jaallate tokko yoo argachuu dhabde nama sana yoo argachuu dhabde sitti dhaga'ama wantichi waa baay'ee ta'uu danda'a wanti itti argachuu dhabdu sababoonni adda addaa ni jiru. Anis sanuma gaa sababoon sana keessaa tokko abbaa carraa ta'uu dhabu. Sittin dheeressuu abbaa duulaa ulfaadhu guddaa galatoomii maqaa akka dhaabbatichatti yookaan akka mana murtiitti sitti darbannaa asirratti godheeffammoo of kolchi. Rakkoon qabu sirreeffadheen dhufa waan qoqqoradhee waa'ee waraanaa kanas maqaa kufatuun ta'ini waa'ee waraanaa kanas istiraatiijii sababbareen dhufa. Tole rakkoon qabu sagantaa attaan irratti akka hirmaattuuf hawwis abdis kabajas jaalalas walma keessa walma kanneen akka tureef tanamiira walma haalaan qaba jette sanitti nutillee walma kneesitti dhaammachuu barbaanna ulfaadhu guddaa galatoom. Galatoomi muraa murtii keenya. Tole. Hawaasni ni baay'ate anis isii dura isin ture tarii ba'uu nurraa ba'ilaanu ga'a warri jettan egaa marii hawaasaa waan ta'eef hawaasatu murteessaa yeroo dheertuu waan isinirra tureef yookaan taa'e gaafii jettu laaluudhaaf egaa biqiltuu yeroo laachuun dirqama nagalchii bada cinqama hin bahin. Maal taati? Ati maal taati? Akkamiin akkuma maal harkaaftu deddeebi'anis yaadeen ber. Si'a meeqa deddeebiftee akka Oromootti haa kanarraa qabda akka biyyoomatti haa kanarraa qabda kukkuu kajuu kun Oromoodha jeettanan egaa qabee geema taphachuu barbaadde moo? Lakki ani silaaluun dhufee. Siyaadii. Galatoomi manzaraa ofirraa baaseeran si galateeffadha galatoomi dhugaa na yaaddeen nan galatoomi. Yaa. Tole. Akkamitti yaaddu ati? Namni hedduu dhufe kaansel godhee dadhabee maaloo na yaaddanii isin hundi. Dhuguma keenya dhugaa rabbis. Jami'an hedduu takkas jaaladha hedduu takkas kabaja takkas dinqisiifadha. Rabbi sinaa kabaju uumaan itti amantan sinaa kabaju malee maalan jedhariya. Fulli kina. Mana koo qaban nama si jaalatu argateeti maati? Maal jette? Nama si jaalatu argateeti moo? Almiitti laafa mafaan ta'in bar waa'ee Oromummaa irratti akka Oromootti na dinqisii jette malee bara hammeenyummaan jedhaati hoomee fakkeenyaaf egaa in dhuftee si yaadee dhufe jette ati hoo fakkeenyaaf asirratti. Anillee akkasuma. Sagalee jedhamee naan inni isin uume foon isin uffise nama isin taasise isin haa jaallatu isin haa kabaju malee ammaalan jedha waan bira. Ayyee dhugaadha. Illee rabbi si haa jaallatu. Dapat jahat tidak di mana tadi? Salim. Tole.
انت اللي نباتي نما دران لي في خيسة توري هاتي جيمة تبجو فيتا ها انگر واي جيمة خيسة يوني في نمنا سينا ديمي دي كبات لا جيمة تبجان جرو المري حواس الرنجرة مريا كمي مري حواس ها نونغا سودنديتا تولي كخما كنا بربانا غرو سلان اللي نتي غير وانت في وسوم بيدي بينتي تولا مالف جنان يوني في رو قبات اسر ترتي في غاولتي دي بنا اي تجرينيا نوتي دفته تجرينيا دف تاخيرا دفنان تجرينيا غاغرار كبيتاوان تي في غابو دولتي دي بنا حواس خي جالتمو حواس خي خبجمو حواس جاللا ورمكنيم ما فيستمان كيسنجر وندي كيسر الفادا سغنتا تيسنيا سغنتا مغرب قبل ما تقول قبل كأنه رات بناتا جتيا ده ومن الجيران ده أي علي حبيبي يا ساتر علي قاعد يرفع الإيقاع يقول لحظة guys توكو والمونة أما كيف أنا أمو إني هذا بناتا ما كانوا مليان بايع كم فولو مليان ببزار إلا مكو ببزار إلا مكو وعليكم السلام اكو احكام هذا يحكم هذا يذبحنا باقي واحد يلا تفضل شرف يا عيال ضيفوا الداعمين تكفى والله علي ما قصرت يا حبيبي أما ودي كذا تابنا أقول كذا بيتي هذا جولة لوك بيه كتاتنا ودي كذا تابنا علي حبيبي وحسين كبسوا يا الربع كبسوا وطاح البث يخرب لو تنزل شعرك انت ليش تكفيش عندك عالي يا اخي انت شو مسوي؟ يا ما شرشانو تابنا اقول ودي كذا يا اخي انت ليش تكفيش عندك عالي شو مهبب؟ أبو هذا يمدني فتيان جينا فتيان هذا أصل تطابق ولا إني من أقبل ألعب معك تامر حبيبي زاوية العمري العب عيوني تبشر كبسوا يا الربع كبسوا طاح البث ما طاح البث عادي الأمور طيبة والله العظيم عادي نكفل الملفة يا ساتر علي يا ساتر علي يرفع الإيقاع علي يا علي حبيبي علي والله شكرا يا حبيبي وين مستواك بس أول جولة يا ربع حبيبي tapi gora yo metan dema fatia ojin dema na rasa dema ya garinda انت ايش حق مدلع نفسك علي يا ساتر ايش قاعد يسوي؟ علي يرفع الإيقاع وينك بناتا شوف هناكو يا ساتر علي قاعد يتهور والضعفان ذا علي شكرا حبيبي والله سكر ملفك عشان مرة ثانية ما تهايم زين جايني وطلعك منفرد ما تخرعني منا مانجسي دي ثانك يو منا فولو نقول راوند كذا بس خلينا نشوف السكة يا الربع كبسة عشان العفو بس إذن حبيبي علي والله وافي يا الشيخ عسى عمرك طويل يا حبيبي هو كاتم صوتك اكتم صوته اوكي كتمت صوته يا عيال امانه ضيفوا علي شكرا حبيبي والله وافي يا حبيبي
صدمت عيشتي عارفه، قمت دققت شنو صدمت عيشتي انزين. الصوت اعرفه، قمت دققت بالاسم. ايش دعوه يعني فارق وياك انا. الله يطول لي عمرك. جاسم رجب. السلام عليكم اخوي جاسم. هلا شاجره، هلا ومرحبا. انت واحد ولا واحده؟